Dhullaan afaan Ingiliffaan furunkils and karbankils jedhamuun beekama. Akkuma beektan egaa dhullaan dhiita dhukkubbii fi malaa qabudha. Kan inni hubus gogaa keenya iddoo yookaan qaawwa xixiqqoo rifeensi gogaa bakka inni itti ba'udha. Dhiita dhukkubbii fi malaa qabu kan gogaa keenya bakka yookaan iddoo qaawwa xixiqqoo rifeensi gogaa ba'u irratti kan ba'udha. Heer foolikilii jalattidha kan inni ba'u jechuudha. Irra jireessaanis baakteeriyaadha kan kana fidu. Baakteeriyaa gosa Staphylococcus aureus jedhamu kan yeroo hedduu gogaa keenya irra jiraatutu dhibee kana namatti fida. Kanaaf egaa ka'umsi wanta kanaa baakteeriyaadha. Baakteeriyaa keessaayyuu baakteeriyaa Staphylococcus jedhamu. Yeroo hedduu dhullaan yoo jalqabu gogaa naannoo sanaa diimessuudhaan sana booda turtii guyyaa muraasaa booda malaa guuree guddatee ofuma isaatii dho'ee ergasii immoo gogaaf fayyuu uuma jechuudha. Jalqaba ni diimata bakki sun. Akkasumas erga diimatee booda guyyaa muraasa booda immoo malaa walitti kuuseetu dhiitee guddatee dhumarratti dho'ee ni fayya yeroo hedduu jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo dhullaan lamaaf isaa ol bakka naannoo tokkotti ba'uudhaan wal biratti ba'anii waluma isaanii wal qabatu. Kun immoo ni guddisa jechuudha wanta sana. Yeroo guddisu kana immoo fakkeenyaaf ho'inni qaamaallee dabaluu danda'a, ni bal'atas. Yeroo kana egaa karbankils jedhama. Furunkils jedhamtu yeroo tokkoon ishee jiraattu. Yeroo tokkoof isaa ol immoo lama sadii ta'ee naannoo tokkotti ba'ee wal qabatu immoo karbankils jedhamti. Garuu walumaa galatti dhullaa kan jedhuun beekna nuti. Dhullaan egaa qaama keenya bakka kamittuu ba'uu danda'a. Gogaa qaama keenyaa bakka hundattuu ba'uu danda'a. Rifeensaa jiraatu malee bakka rifeensi jiru. Haa ta'u malee hedduminaanii tafa, bobaa jala, morma yookaan naannoo qucee kanaa akkasumas fuula irratti kan inni ba'u. Dhullaan nama kamirrattis ba'uu danda'a. Daa'imman irrattis, nama guddaa, nama umurii kamirrattuu ba'uu danda'a. Haa ta'u malee immoo namoota dhukkuba sukkaaraa qaban, namoota uffata nama dhibee kana qabu irraa fuudhanii uffatan, akkasumas qulqullina qaamaa kanneen sirriitti hin eegganne, alkoolii namoota baay'isan, dhibee gogaa namoota qaban, gogaan isaanii sababa ta'een yoo madaa'ee jira ta'e, akkasumas namoota qaamni isaanii dhibee ofirraa dandamachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf daa'imman yoo ta'e hanqina nyaataa kanneen qaban, namoota dhibee sukkaaraa, dhibee HIV maal qaban, namoota ittisuun qaamni isaanii gadi bu'aa ta'e caalmaan huba. Haa ta'u malee nama kamirrattuu ba'uu danda'a. Wanti kun yoo nutti ba'ee yookaan yoo ofirratti argine maal gochuu dandeenya kan jedhuuf kan jalqabaa manuma keenyatti bishaan burcuqqoo tokkotti ashaboo yookaan soogidda maankaa shayii tokkotti daballee waliin xiqqoo ho'isnee sanaa booda uffata ta'een jiisnee, kana jechuunis bishaan soogidda qabuun ho'een uffata yookaan fooxaa jiisnee bakka sanatti qabudha. Guyyaatti yeroo 4-5 bakka sanatti qabne kompirees gochuu, warmi kompirees kan jedhamu jechuudha. Akkasumas kan gochuu hin qabne immoo harkaan dhoosuu hin qabnu. Dhullaa yeroo harkaan dhoosnu ni mala. Malaan kun immoo gogaarra gadi yaa'a. Gogaarra gadi yaanaan immoo bakka malaan sun ga'e hundumaatti ba'uu danda'a wanti kun. Dhullaa harka keenyaan dhoosuu dhiisuu qabna jechuudha. Yoo akkas goone malaan sun gogaa keenyarra iddoo biraa tuquun achittis dhullaan haaraan ba'uu danda'a. Gara biraan kan gochuu qabnu uffata naannoo dhullaan tuqe sana gogaa biraa kan tuqne of eeggannoo gochuu. Fakkeenyaaf naannoo sarbaa yookaan miila keenyaatti dhullaan ba'e yeroo ta'e uffanni naannoo sana tuqe qaama keenya bakka biraa tuquu hin qabu. Sababni isaas egaa malaan as keessaa ba'u bakka biraa tuqnaan bakka biraa sanattis ni ba'a. Uffata isaa ta'uu, harka keenyaanis haa ta'uu, maaliin isaa ta'uu bakka biraa tuquu hin qabu wanti kun. Kana malees kan gochuu qabnu tokkoffaan qullubbii adii xiqqoo ho'isnee iddoo madaa kanatti guyyaatti yeroo 2 itti qabu. Qullubbii adii fayyaa masaa xiqqoo ho'isnaa erga irraa quncisnee booda ho'aasa kana immoo madaa kanatti qabu. Akkasumas aannan siinii tokkoo fi ashaboo maankiyaa tokko walitti maknee waliin danfisnee erga xiqqoo qabbanaa'ee booda yookaan daakuu garbuu kan daakuu qamadiitti daballee bakka kanatti dibuu. Kana goonee sana booda tokko qofa ta'e ofuma isaa inni dhumarratti dho'ee ni fayyaa. Yoo immoo baay'inni isaa tokko ol ta'e immoo guddaa yoo ta'e fakkeenyaaf tokkumti isaa guddaa ta'e santimeetira 5 ol yoo ta'e akkasumas xixiqqaatee mayyuu bakka 3-4tti yoo ba'eera ta'e akkasumas yoo guyyaa 15 ol nurra ture osoo hin badiin akkasumas iddoo hedduutti yoo ba'e fuula irratti yoo ba'e walitti dhufee yoo babal'ate
lama sadii adda addaatti bahee walitti dhufee babal'ate akkasumas takkaa fayyee hin deebi'a takkaa fayyee hin deebi'a bakka biraatti bakka jijjiirraa ta'e mana yaalaa deemnee ogeessa mariisnee dawaa argachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana malees yoo ho'inni qaamaa jiraate yoo dhukkubsaatii godhatan mana yaalaa deemuu qabu. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.